shanee jaanii irratti madaalan. Kuni kijiba. Define, defame and destroy. Karaa Hitleritti fayyadame kana. Ummata tokko maqaa wayiitti dhoobda, saniin maqaa balleessita, san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa abaa'ootiin. Waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture. Abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'eef. Oorruu isaatiif waan dubbateef. Yoo saaman xiqqoo keeshaa waan jalaa qabateef namni keenya dhumaa ture. Waggaa dabre shanee waggaa jedhan uummata Wallaggaa hundaan jechaa turan. Uummata Gujii hundaan jechaa turan. Har'a garuu Oromiyaa hundaan jechaa turan. Jechaa jiranii jechuudha. No, we must reject. Deemsi akkasii uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhaggeeffate, wal hubate osoo hin shawwadamne. Osoo of hin irraanfatin.